Haya jiidhaa balaa maal tokko si laaffise re'isa akka laaffattee dhufte. Aboo meedhii isarraa duqeetiin ta'ee dhufeen siin jee aboo duqeet. Maaltu duqeessi godhee aafe? Aboo dhiisimee irra na taffeemi. Namuma juusii naa wajjii faayitii seenee bara. Ahaa. Gurbattii safaraa kamana ispoortii jiimii dalagusanii wal loltee amma naa gale. Aboo silaan isaa wal lolee wayyaadhaa mi aboo. Miyyuu furtuu safaraa sanni beektaa mi quraanatti qaraana jennee dheeneeti. Daddarbaa miti bara humna forsi meeqa qabdi seete miyyuun duqqeennaa gooteen siin jee. Hayyee duuba itti qaraatanii keessaa baaftamoo akkamii sheexaana keessuma dhiifti deemte moo akkami reeti? Itti qaraaneeti. Shayinii isin namma eegennaan nam kudhanii jaaniin. Qaama isii keessaa eessarra jirtaa jennaan dabarra jirraa jaaniin. Samboo dangana shayinas jeet oo dabbaan maali naan jee. Anis tap godheetin kanaa hunoo dabbaan jee garsiiseen. Ati duraanuu dabbaa kana lubbuu dhabdaa fi malaanuu qaqqabattee garsiiftee jechuudha.